isiitti dubbataa turte isiin immoo lakkii ani abbaa manaa kun nan jaalladha jettee didaa turte jechuudha. Garuu seedoon achi ga'ee garaa isii kute. Tokkoffaa viidiyoo iyyaasu, lammaffaa hiriyyaan isii odoo isiitti ni mindhaqxee isa dhiifama gaafatte isa waliin turuun isii garaa isii kute jechuudha. Waan boruu dhaga'uudhaaf jirtan jechuudha teessee. Yeroon kun zabanaawii keessa jirra bara. Yeroo itti maal jedhanii mee maaltu maal ta'e jedhanii oduu namarraa taqabbalan yookiin oduu namarraa qabaabbalan asiifachuu osoo hin taane yeroo itti ofii keetii akkasittiin teessee jechuudha. Akkasittiin teessee bakka kam akka deeman, bakka kam akka jiran, maal akka godhan, maal akka haasa'an ofii keetii teessee dhaggeeffattu. Kanaaf Sumayyaa kan kee gaachi teessee waan isaan godhan, innaa isaan silkii bitan, maal akka isaan haasa'an, innaa isaan makiinaa bitan, makiinaa keessatti maal akka haasa'an dhufan waa hundasaa gurra ishiitti naqataa turte jechuudha. Kana keessa kan gadi hin baane siin jira bara. Nuti amma viidiyoo seedoon lakkise sana argine miti. Kan nuti hin argine siin jira bara. Kan nuti hin dhageenye siin jira bara. Wantoonni baay'een jiraachuu danda'a bara. Nuti wanti beeknu hin jiru. Garuu kana hundasaa Sumayyaan dhaggeeffattee jirti. Hundasaa jechuudha jalqabarraa kaastee yeroo ishiin seedoo bira dhattee dhiifama isa gaafattee sanaan boodayyuu immoo deebi'anii yeroo isaan haasaa maal lannaa isaan haasaan hunda isaa dhaggeeffata. Seedoo kee kana hundumayyuu ta'ee booddee gaa sarpiraayisii ishee gochuudha. Deemii hija hidhiitii fidii maarroo amma inni jedhuun kan hin dhageessishiin dhumarra kaa murteeffatte. Durumayyuu immoo intalli Salaam jedhamtu suni odoo inni biyyarraa ka'een dhufinu haa deemnu jetteeni dhuftee isiitti dubbataa turte. Isiin immoo lakkii ani abbaa manaa kun nan jaalladha jettee didaa turte jechuudha. Garuu seedoon achi ga'ee garaa isii kute. Tokkoffaa viidiyoo iyyaasu, lammaffaa hiriyyaan isii odoo isiitti ni mindhaqxee isa dhiifama gaafatte isa waliin turuun isii garaa isii kute jechuudha. Waan boruu dhaga'uudhaaf jirtan dubbiin dhugaadha soba isinitti fakkaatin. Namoonni haaraan gara chaanala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warreen maatii keenya taatanii jirtan immoo like share godhuudhaan nu jajjabeessaa. Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota koo nagaan qaba. Galata Rabbii. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota koo arras deebi'eetiin jira wantoota tokko qabadheetiin jechuudha. Egaa akkuma jalqaba irratti argitanii taabilii koo irratti jechuudha. Wantoota tokko qabadheetiin dhufeetiin jira. Akkuma beekamu egaa namoota baay'ee dubbisuudhaaf yaaleetiin ture. Haa ta'u malee namoonni egaa waan kanarratti mirkana namatti himan yookiin immoo dhugaatti wanta akkanaatu uumame, waan akkanaatu jira, waan akkanaatti ta'ee jira, waan akkanarra geenye jiranii dhugaa kan namatti himan tokko hin jirani jechuudha. Nama sadii moo waan akkasii dubbise jechuudha. Hiriyootuma Saidooyi. Isaan sadan iyyuu gosa garaagaraati kan isaan natti himani. Kanaaf iyyuu jechuudha iccitii dhungudheen qabadhee dhiise jechuudha wantoota sana. Sadan isaaniiyyuu gosa garaagaraa natti himani jechuudha. Haa ta'u malee immoo ani dubbii tana jalqaba isii bareetiniin jira wanta jirtu hunda isiitiyyuu jechuudha. Waan jirtu hunda isiitiyyuu bareetiniin jira. Ani osoo isaan achi akkana gadi ifidinen daarii isii isiniif himaa jira. Akkamitti eessaa fidda waan kanaa? Akkamitti baruu dandeessaa jettanii gaafachuun keessaniin oolu jechuudha. Ani lafa jala deema beektanii. Lafa jala deema. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee takka nama gaddisiisa dhugaa. Hedduu takka jechuudha. Nama gaddisiisa Rabbiin nageenya isaaniif haa buusu. Namni hiriyyaan silumayyuu hiriyyaan hin taatu. Hiriyyaan gaa'ela jidduutti, tidaarii jidduutti hiriyyaa galfachuun hin taatu jechuudha. Silumayyuu nama lammaffaa sadaffaa jireenya kee jidduu keessa galchita taanaan nagaatti gaggeessi gaafa sanaatti tidaarii kan keessa mana kan keessa akka diigame bari abbaa manaa keessa waan hunda kee akka dhabde bari jechuudha. Gaafa nama sadaffaa jireenya kee jidduutti yookiin tidaarii kee keessatti nama sadaffaa yoo galchitu gaafa sana cha'u jedheen
chawu jedheen jechuudha gaafasa. Amma akkuma beekamu guyyaa simannaa seedoodhaaf gochaa turte Sumayyaan algaa libsii haaraa bittee algaa libsii irratti abaaboo adda addaa gootee shaamaa ibsitee laphee qulqulluudhaanis ta'uu baattu simannaa sana qopheessafii turte. Hiriyyaan isii Hawwaa jedhamtu tuni wajjin turte. Gaafa sana maal jechaanii turte? Akkamitti simannaa kana isaaf taasista? Nama waan kana sirratti hojjete, nama sirratti fuudhe oduu ati hin fedhin. Si'iina nama akkana si taasise, nama akkas si taasise, nama maal si godhe jechaanii turte. Minim ችግር የለውም jetteen isiin sun rakkoo hin qabu. Minim biyoon baalee no. Waan fedhisoo ta'e abbaa manaa kooti. Rakkina hin qabu. Waan fedhis ta'u abbaa ijoollee kooti. Sirratti fuudhe miti jetteen. Haa fuudhuu jetteen. Haa fuudhuu rakkina hin qabu. Akkuma beekamu Sumayyaan kana dura eeyyamaafii turte. Garuu indummi isiin faranjii fuudhi jechaanii turte bar. Araba fuudhi jechaanii turte bar. Araba isiin jaallattu takkatu jira. Isii fuudhi jechaanii turte. Garuu Seedoon immoo Arabittii fuudhuun barbaanne malee. Sini galte. Amma rakkoon jirtu micayyoon numti isiin numti tunuyyuu Seedoo jaallachuun isheen oolu. Akkamitti waan kana yaadde akkasiin jaallatte maalittiin irraa beekte? Akkamitti waan kana tilmaamuu dandeessi yookiin yaaduu dandeessi yoo naan jettanii? Gaafa sana Sumayyaa akkamitti simannaa isaaf taasista? Akkamittiin simannaa isaaf taasista nama akkana sirratti raawwate nama maal si godhe jetteeni itti xanattannaa turte jechuudha. Garuu osoo Seedoon dhufee mana hin seenin dhattee dhiifama gaafatteen isiin. Sumayyaanis bilxiidha. Siinis jechuudha. Maal gootere oduma ishiin bira jirtu bayii jechaanii turte. Akkuma hundi kennayyuu viidiyoo sana irratti ilaalle. Deemii yoo na as ga'ee jira. Ba'i yoo maas ga'ee jira. Haga'u kaa jette. Sibirattinii simannaa taasisaa fi sibirattinii intini jedhaa jetteen. Sibiratti dhufee mana tola seenaa yookiin sibirattinii isa taqabbala jetteen. Sibirattiin isa fuudhaa jechuudha. Afaan Oromootiin maal jedhama san? Jennaan maal rakkoo qabaa jetteen. Innuma sana Sumayyaan shakkii keessa sitti galchite. Ammas deebistee waa jetteen. Arrabni gadi hin taa'u mucattii laxxiste akka malee. Ammas deebistee waa jetteen jennaani lakkiyaa Hawwaa na dhiisii. Dhugaadhuma lakkaayii Hawwaan Seedoo jaallatti kan jedhan dhugaadhaayii. Ani namni na haasa'u amanuu hin dadhabee ture. Amma na shakkisiisteettaa jetteen. Akkuma wajjin dhageenyetti jechuudha. Yemmuu kanas isiin waan biraa maaliin jennee shokaa kaminaaminii qofadha kan isiin jechaanii jirtu. Akkuma wajjin dhaggeeffannee jechuudha viidiyoo sana. Sana booda Sumayyaa kee shakkite bakka. Deeminnaa waan isiin deemuu diddeef shakkite kaameraa xiqqishuu akkuma guyyaa kaleessaa isinitti hime kaameraa xiqqishuu uffata ishiitti qabsiiste silkii ishiitiin walitti ganninyitti gootee dhiiste jechuudha. Yeroo fedhii isiititti yennaa wanti hundi xumuramee jirutti isiin Seedoo wajjin walii dawwaltee wal eeguudhaaf qophaa'anii jiru. Amma yeroo waan hunda xumuratteetutti Seedoo wajjin walii dawwalanii Seedoon bakka inni jiru itti himee isa simachuudhaaf ishii dhoksite argitan ishii dhoksitee bakka inni jiru isa simannaa dhatte jechuudha simachuu dhatte. Dhattee yemmuu inni biyya jiru chaanaala ishii irratti arrabsaa turte waa meeqa jechaanii turte jechuudha. Waa meeqa jechaanii turte. Amma isaaf dhiifama gaafatti dursitee achumatti jechuudha. Dhiifama naa godhee wantoota istiin jechaa ture hunda isaatiifuu kanas si arrabse hunda isaatiifuu sababni si arrabseef sababa kanaafi waan ati seeraan ala wanta akkanaa gootee fi kanaafiyyuu immoo amma mokunuu dhufteetis immooyyuu akkasittiin hiriyaa tiyyaa sarpiraayis gochaa jirta.
jettee ifama gaafattee sanaan booda kaawwan haasa'an isaantu beekaa Sumayyaan kan kee silkiidhaan asiisan akkuma waan isaan faana jirtutti silkiidhaan hordofte jechuudha teessee. Yeroon kun sabanaawii keessa jirra bara. Yeroo itti maal jedhanii mee maaltu maal ta'e jedhanii oduu namarraa taqabbalan yookiin oduu namarraa aqababbalan asiifachuu osoo hin taane yeroo itti ofii keetii akkasittiin teessee jechuudha. Akkasittiin teessee bakka kam akka deeman, bakka kam akka jiran, maal akka godhan, maal akka haasa'an ofii keetii teessee dhaggeeffattu. Kanaaf Sumayyaa kan kee gaachi teessee waan isaan godhan, innaa isaan silkii bitan, maal akka isaan haasa'an, innaa isaan makiinaa bitan, makiinaa keessatti maal akka haasa'an dhufan waa hundasaa gurra ishiitti naqataa turte jechuudha. Kana keessa kan gadi hin baane siin jira bara. Nuti amma viidiyoo Seedoon lakkise sana argine miti. Kan nuti hin argine siin jira bara. Kan nuti hin dhageenye siin jira bara. Wantoonni baay'een jiraachuu danda'a bara. Nuti wanti beeknu hin jiru. Garuu kana hundasaa Sumayyaan dhaggeeffattee jirti. Hundasaa jechuudha jalqabarraa kaastee yeroo ishiin Seedoo bira dhattee dhiifama isa gaafattee sanaan boodayyuu immoo deebi'anii yeroo isaan haasaa maal nannaa isaan haasaan hunda isaa dhaggeeffata. Seedoo kee kana hundumayyuu ta'ee booddee gaa sarpiraayis ishee gochuudha deemii hija hidhiitii fidii maarroo amma inni jedhuun kan hin dhageessishiin dhumarra kaa murteeffatte. Durumayyuu immoo intalli Salaam jedhamtu suni odoo inni biyyarraa ka'een dhufinu haa deemnu jetteeni dhuftee isiitti dubbataa turte. Isiin immoo lakkii ani abbaa manaa kun nan jaalladha jettee didaa turte jechuudha. Garuu Seedoon achi ga'ee garaa isii kute. Tokkoffaa viidiyoo Iyyaasuu, lammaffaa hiriyyaan isii odoo isiitti ni mindhaqxee isa dhiifama gaafatte isa waliin turuun isii garaa isii kute jechuudha. Waan boruu dhaga'uudhaaf jirtan dubbiin dhugaadha soba isinitti fakkaatin. Namoonni haaraan gara chaanala kanaa hordoftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warreen maatii keenya taatanii jirtan immoo like share godhuudhaan nu jajjabeessaa. Kana hundumaa waan gootaniif guddaa galatooma. Wantoota biraa hanga qabannee deebinee isinitti dhufnutti nagaa fayyaatti nu tura. Yooyyaa.